raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya argattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Murtii mootummaan Itoophiyaa daangaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee jidduu jiru murteessa ilaalchisee jaarmiyaaleen hawaasummaa fi siyaasaa Oromoo maal jedhu. Ashamaa harka fuunee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii lafaaf lafee murtii daangaa magaalaa Finfinnee baatii darbee hordofee seenaa, seera, muuxannoo addunyaa fi qabatama lafarra jiruun wal qabsiisnee isiniif dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Qophii har'aa keessatti immoo dhimmuma kana irratti ibsa jaarmiyaalee siyaasaa fi hawaasummaa Oromoo baasan keessaa kan KFO fi waldaa Maccaa fi Tuulamaa qabannee dhiyaanneerra. Qopheessituun qophii kanaa Faayituu Wadaajoo, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessuun mo'an Gurmeechaa Gammachuuti. Itti dhiyaadha. Murtiin daangaa Finfinnee kun gaaffii kam deebisuuf murteeffame kan jedhuu fi gaaffii waliigalatti Oromoon Finfinnee irraa qabu maali waan dursine haa ilaallu. Finfinneen handhuura Oromiyaa biyya Oromoo tan Oromoon gosaa fi balbalaan irraa buqqifame akka taate ni beekama. Finfinneen amma diriirte tun heera bara 1995 baheen beekamtii seeraa teessoo mootummaa federaalaa ishii taasisu argatte. Kanaafuu gaaffii Oromoon Finfinnee irratti qabu Finfinnee bara 1995 duraa fi booda jirtus akka laallatu beekuu feesisa. Kanuma wal qabatee gaaffii kana bakka lama jajjabootti qoonnee ilaaluu dandeenya. Gaaffiin duraa bu'uura heera Oromiyaatiin Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa, qaama Oromiyaa keessumaayyuu handhuura Oromiyaa kan taate ta'uun hubatamee heerri haa kabajamu, aangoon heeran Oromiyaan akka naannoo tokkootti magaalaa guddoo ofiirratti akkuma naannolee kamittuu qabdullee haa kabajamu kan jedhudha. Oromiyaan aangoo bulchiinsaa kan seera raawwachiisuu, kan seera tumuu fi hiikuu heeran kennameef magaalaa guddoo ishii Finfinnee irratti hojiirra oolchuu danda'uu qabdi. Ofiin of bulchuun heeran magaalattiif kenname kan heericha keewwata 49 jalatti ibsame sun aangoo Oromiyaan akka naannootti qabduun gadidha. Kunis Finfinnee bara heerri Riippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa itti raggaa'e dura jirtu jechuunis bara 1995 durarraa kaasee lafa bal'inni isaa hektaara 21,000 gubbaa jirtu kan ilaallatu ta'ee beekamuu fi hojiirra ooluu qabaa kan jedhu. Gaaffiin lammeessoon lafti yookiin qubsumni Finfinnee kan hektaara 21,000 ala jiru seeraan ala saamichaan qonnaan bulaa Oromoo buqqisuun qabiyyeewwan lafa godinoota Salaalee yookiin Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa fi Shawaa Bahaa jala turan amma naannessaan magaalattii of danda'ee godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee kan ta'e saamuudhaan kan qabame waan ta'eef amma bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannessa Finfinnee jalatti deebi'uu qabu kan jedhudha. Ka'umsi gaaffii kanaa Finfinneen ittisa daangaa bulchiinsaa tokko malee akka feeteedhaan diriiraa Oromoo lafarraa balleessaa bal'ina hektaara 54,000 irraa waan geesseef bakkatti deebi'uu qabdi kan jedhu. Finfinneen mataa ishiitiin magaalaa Oromiyaa taatuyyuu haala qabatamaa amma jiruun qabata mirga ofiin of bulchuu jedhuun Oromoo balleessaa waan as geesseef lafa kallattiidhaan godina addaa jala ture magaalaa Finfinnee jalatti hambisuun aadaa, afaan, seenaa fi eenyummaa Oromootiif balaa guddaa ta'uun qabatamaan waan mirkanaa'eef waliigaltee daangaa amma jedhamu kana mormuun kan barbaachise kanaafi.
bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee daangaa bulchiinsa irratti waliigaltee irra ga'uu isaanii ibsuun ni yaadatama. Waliigaltee kanas bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibsa baaseen waliigaltee kana seena qabeessa jechuun himeera. Mootummaa federaalaa gama isaatiin ibsa baaseen kana dura daangaan bulchiinsaa waan hin turreef danqaan uumamaa akka turee fi waliigalteen kun furmaata akka ta'u ibsee ture. Kana dura daangaan bulchiinsaa jiraachuu dhabuu isaatiin keessumaa hawaasni daangarra jiraatu tajaajila argachuuf rakkachuu akkasumas saamicha lafaaf saaxilamaa turuu ibsamaa ture. Jaarmiyaalee siyaasaa dhimma kana hadheeffatanii morman keessaa kan KFO fi kan jaarmiyaa hawaasummaa waldaa Maccaa fi Tuulamaa wal duraa duuban ittaasinee haa ilaallu. Koongireensiin Federaalawaa Oromoo ibsa bal'aa dhimmicha irratti qorannoo gochuun baase kana keessatti waliigalteen daangaa Finfinnee sararuuf dhiyeenya kana godhame dantaa fi gaaffii uummata Oromoo kan hin kabachiifne waan ta'eef fudhatama hin qabu jechuun kufaa taasise. Ibsi kun seenaa Finfinnee duriitirraa kaasee miidhaa Oromoo irra ga'e tarreessee jira. Haaluma kanaan magaalli Finfinnee magaalaa guddittii mootummaa naannoo Oromiyaa fi handhuura Oromiyaa yoo taatu akka teessoo mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi wiirtuu dippiloomaasii Afrikaatti tajaajilaa akka turte. Magaalli kun erga dhuma jaarraa 19ffaa keessa bara bulchiinsa Atsee Minilik lammaffaa weeraraan jiraattota Oromoo buqqisuun ijaaramtee kaasee Oromoota achi jiraatan hunda jiruu hawaas dinagdee isaanii diiguun afaanii fi aadaa isaanii balleessaa hanga har'aa daangaa beekamaa tokko malee babal'achaa jiraachuu kaa'a. Baroota dheeraaf abbummaan uummanni Oromoo magaalicha irratti qabu guutummaan akka mirkanaa'u magaalaanis aadaa afaanii fi hawaas dinagdee Oromoota magaalattii fi naannawa ishii jiraatan akka hin balleessine bu'aa guddina magaalichaa keessaa haala haqa qabeessa ta'een akka qooddattu faalamni naannoo guddina magaalichaa waliin wal qabatee dhufe akka to'atamuu fi dandamatu uummanni Oromoo seeraan ala buqqifames akka deebi'ee ijaaramuu gaafachaa turuu ibsi kun addeessee jira. Haa ta'u malee gaaffiin kun mootummoota dhufaa dabraa biyyattiitiin deebii gahaa odoon argatin har'arra ga'ee jira. Akka ibsa murtii daangaa dhiyeenya mootummaan kenne kanaatti magaalaan Finfinnee weeraraan uumamuu ishii uummata Oromoo lafa isaanii irraa buqqisuu seeraan ala gara naannoo Oromiyaatti babal'achuu ishii erga amananii booda magaalaan Finfinnee seeraan ala gara Oromiyaatti hektaara 11,000 qofa waan bal'atteef hektaara 54,000 irraa hir'isuun bal'ina magaalaa Finfinnee hektaara 43,000 akka ta'etti beekamtii kennuun murtii seenaa keessatti dogoggora ta'ee galmaa'ee uummata Oromoo irratti akka raawwatan KFO'n ifatti kaa'ee murticha mormeera. Murtiin kun murtii siyaasaa argannoo koree teeknikaa faallessuun kennamee fi gaaffii bu'uuraa uummatichaa deebisuu odoon taane burjaajii kan uumuu fi babal'ifannaa seeraan alaa waggoota dheeraaf gaggeeffamaa tureef beekamtii kennuudhaan golgaa seerummaa itti gochuuf kan kaayyeffame ta'uu ibsuudhaan Koongireesiin Federaalawaa Oromoo KFO'n murtii dabaa daangaa Finfinnee bal'ise kana cimsee balaaleffateera. Koongireesiin Federaalawaa Oromoo KFO'n gama isaatiin dhimma seerummaa babal'achuu daangaa magaalaa Finfinnee miidhama babal'achuun kun barootaaf uummata Oromootirraan ga'aa ture. Gaaffilee bu'uuraa uummanni Oromoo magaalicha irratti qabuu fi hariiroo mootummaa Oromiyaa bulchiinsa godina addaa naannawa Finfinnee fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee gidduu jiraachuu qabu ilaalchisee koree ijaaree qorannoo bal'aa mataa isaatiin gaggeessaa akka tures ifoomsee jira. Haaluma kanaan ragaalee barreeffamoota qorannoowwan dhimmicha irratti yeroo adda addaatti gaggeeffaman labsiiwwan wixineewwan maastar pilaanii yeroo adda addaa chaartara mootummaa yeroo ce'umsaa kan bara 1991 heera mootummaa Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa heera mootummaa naannoo Oromiyaa chaartara bulchiinsa magaalaa Finfinnee maappiiwwan ArcGIS magaalaa Finfinnee fi kan kana fakkaatan akkasumas qabataman lafarra jiru bu'uura godhachuun qorannoo isaa gaggeesseera. Bu'uuruma kanaan gochaawwan raawwataman seera qabeessummaa isaanii fi miidhaa gochoonni kun uummata Oromoo irraan gahan ilaalchisee argannoowwan qoratee argatee yaada furmaataa wajjin akka armaan gadiitti tarreessee kaa'eera. Haaluma kanaan wantoonni dura turanii fi gochaawwan itti aansuun raawwataman tokkoffaa bara 1880 dura Oromiyaa fi magaalaan Finfinnee tokko ta'uu isaanii magaalli Finfinnee weerara bara 1880 hanga 19 keessatti kan uumamuu yaalamte ta'uu ishee lammaffaa mootummaa Minilik akka kaambii waraanaatti itti fayyadamuu isaarra darbee gaafa akka magaalatti qubsuma haaraa eegalu magaalli Finfinnee hektaara meeqa akka bal'attu kan hin ibsine ta'uu kan sadaffaa mootummaan Haile Sillaasee yeroo lama maastar pilaanii hojjechiisuyyuu bara 1961tti magaalli Finfinnee hektaara 21,800 qofa akka bal'attu kan kaa'ee ture ta'uusaa kan afraffaa
akkasumas mootummaan Dargii yeroo lama maastar pilaanii magaalaa Finfinnee yeroo hojjechiisu bal'inni magaalichaa hektaara 22,200 ta'uu ishii kan ibsu ta'uu fi shanaffaan mootummaan adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa Addawaayeen immoo battaluma tokkoon gandoota baadiyyaa Oromiyaa 23 gara magaalaa Finfinneetti makuun bal'ina magaalichaa hektaara 54,000 ga'uun isaa hubatamuu qorannoon irra ga'uusaa KFO'n ibsasaa keessatti kaa'eera. Gochoonni handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti Oromoo irratti raawwataman kunneen seeruma biyyattii yeroo saniitinuu seera qabeessummaa tokkollee kan hin qabne ta'us ibsi kun sirritti addeessa. Haaluma kanaan tokkoffaa bara mootummaa Minilik Hayila Sillaasee fi Dargii keessatti aangawoonni sirnoota kanaa yeroo babal'ina lafaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee raawwatan uummata Oromoos ta'ee bulchitoota gadaa yeroo sanii kan hin mariisifnee fi babal'ina kanarratti waliigalteen kan hin jirre yoo ta'u aangawoonni olaanoo mootummaa sanii qofti irratti waliigaluun lafa magaalaa Finfinnee akka babal'isaa turan hubatameera. Kan lammataa mootummaan adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa Addawaayeen dhimma magaalaa Finfinnee irratti marii gaggeessuun bal'inni magaalaa Finfinnee hektaara 22,200 ta'uu ishii amanuudhaan dabalataanis handhuura naannoo Oromiyaa keessatti argamu ishii fudhachuun magaalaa Finfinnee irratti dantaan addaa akka uummata Oromootiif eegamuu danda'u heera mootummaa Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa keewwata 49 muraa 5 jalatti tumeera. Haa ta'u malee mootummaan kunis raawwiif akka tolutti yaada heera mootummaan utubame kana labsiidhaan deeggaruun hafee seeraan ala humna isaatiin uummata Oromoo tuffachuun lafa hektaara 31,800 gandoota baadiyyaa godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee 23 fudhachuun gara magaalaa Finfinneetti kutuun bal'inni magaalattii gara hektaara 54,000tti akka guddatu taasiseera. Kan sadaffaa mootummaan paartii Bilxiginnaa kunis koree teeknikaa hundeessee yeroo dhimmicha qorachiisetti babal'inni magaalichaa yeroo chaartaraatti asitti hektaara 22,200 irratti dabalee seeraan ala babal'achuudhaan hektaara 54,000 ta'uusaa mirkaneessus aangawoonni siyaasaa garuu faallaa gabaasa koree teeknikaatiin bal'inni magaalichaa hektaara 43,000 jechuun murtii siyaasaa kan itti kennan ta'uu ibsi KFO kun saaxilee jira. Miidhaa murtii siyaasaa aangawoota siyaasatiin kenname kanaan miidhaa uummata Oromoo irra ga'e ilaalchisee KFO'n qorannoo isaa kanaan ibsee jira. Miidhaaleen gurguddoon garuu isaan asii gaditti ibsinu kana. Uummanni Oromoo uumama magaalaa Finfinneetirraa kaasee hanga ammaatti qe'ee isaarraa buqqifameera. Aadaa fi afaan isaa akka badu yaalameera. Iddoo tokko tokkotti immoo sanyiin maatii tokko akka badu gochuun gochaawwan yakkaa mirga namoomaa kan irratti raawwataman ta'uunis sirritti hubatameera. Uummanni Oromoo qe'ee isaarratti qabeenya horatee abboomuunsaa hafee lafa isaarraa yeroo yeroon buqqifamuun hiyyummaa jalatti akka kufu ta'ee inni dhiiraa waardiyaa ishiin dubartii immoo hojjettuu manaa warra lafarraa isaan buqqisee ta'uun jireenya gadadoo keessa akka jiraatan dirqamuun isaanii beekameera. Keessumaa warri buqqaanii Finfinnee irraa baqatanis ta'ee duraanuu qarqara laga Aqaaqii Basaqaa jiraatan dhangala'oon keemikaalota warshaalee warra isaan buqqisanii naannoo isaanii faaluun beelada isaanii irrattis ta'ee namoota achi jiraatan irratti dhibeen beekamnee fi qoricha hin qabneen miidhamaa jiraachuun isaanii hubatameera. Lammiileen Oromoo dhimmoota kanneen mormuuf baroota adda addaa yeroo manaa bahan carraan isaan eeggatu ajjeefamuu fi hidhamuun kan turee fi keessumaa mormii Oromoo guddicha dhimma maastar pilaanii akka lakkoofsa Habashaatti bara 2006 hanga bara 2010 gaggeeffameen jaarsaa fi jaartii beekaa fi wallaalaa dureessaa fi hiyyeessa daa'imaa fi ga'eessa osoo hin jedhin namoonni 5,000 ol ta'an itti wareegamanii 100,000 kan lakkaa'aman ammoo mana hidhaatti guuramaniiru. Miliyoonotaan ammoo qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru. KFO'n qorannoo isaatiin rakkoo ka'umsarraa kaasee hundeeffamuu Finfinneetiin Oromootti dhufee fi miidhaa dhaqqabe erga qoratee booda sadarkaa koree hojii raawwachiiftutti dhimma kanarratti mari'atee ejjennoo jajjabaa fudhateera. Qabxiiwwan ijoo ejjennoo isaa keessatti ka'an keessaa kan itti aanan kun isaan hangafaati. Tokkoffaa magaalaa Finfinnee magaalaa guddittii fi handhuura Oromiyaati. Kanaafuu magaalaa Finfinnee ilaalchisee gaaffiin uummata Oromoo mirga abbaa biyyummaa ta'e odoo jiruu gara gaaffii daangatti gadi buufamee ilaalamuun isaa kan fudhatama qabu miti. Kan lammataa akka qaama Oromiyaatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee gidduu daangaan jiraachuun yoo barbaachise daangaa bulchiinsaa seeraan beekamtii qabu kan bara 1991 hanga 92 yeroo mootummaa ce'umsaa jirudha. Babal'ifannaan daangaa yeroo saniin asitti godhame hundi seeraan ala. Haaluma kanaan Koongireesiin Federaalawaa Oromoo KFO'n hanga sirni federaalawaa cimee jirutti magaalli Finfinnee magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa fi
magaalaa guddittii teessoo mootummaa federaalaa ta'etti bal'inni magaalichaa isa ennaa heerri mootummaa Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaatiin mirkanaa'ee jiru hektaara 22,200tti akka deebi'u kaafaa'oon jabeessee gaafateera. Kan sadaffaa mootummaan Addawaayii yeroo mootummaa ce'umsaa chaartara keessattii fi heera mootummaa Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa keessatti marii gaggeeffameen bal'inni magaalaa Finfinnee hektaara 22,200 ta'uusaa hubatee heeranis deeggaree otoo jiru bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee waliin ta'uun bal'inni magaalaa Finfinnee hektaara 43,000 akka ta'etti murtii kennuun isaanii babal'ifannaa seeraan alaatiif beekamtii kennuu waan ta'eef kaafaa'oon jabeessee akka mormuu ifoomseera. Kanaaf raffaa bulchiinsi lamaanuu faallaa heera mootummaatiin gaaffii lammiileen Oromoo gatii lubbuu hedduu itti kaffalan achi gatuudhaan lafa akka gurgurtaaf isaanii tolutti asii fi achi kukkutuudhaan gaaffii uummataa akka deebisanitti uummata Oromoo irratti baacuun tuffii uummata Oromootiif qaban kan agarsiisu ta'uu akeekuudhaan gochaan kun atattamaan akka dhaabbatu kaafaa'oon cimsee gaafateera. Waliigalteen daangaa ilaalchisee bulchiinsa lamaan gidduutti godhame kunis hojiitti akka hin hiikamne gaafatameera. Kashanaffaa heera mootummaa Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa keewwata 49 muraa 5 jalatti Finfinneen handhuura Oromiyaa keessatti waan argamtuuf mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma siyaasaa, dhimma dhiyeessa tajaajilaa, itti fayyadama qabeenya uumamaa, haala bulchiinsa lamaanuu walitti guduunfurratti dantaan addaa Oromiyaaf malu akka eegamu jechuun tumee jira. Haa ta'u malee hanga ammaattuu labsiin ba'ee mirgi kun eegamuu fi dhabuun dhaadiyoon kaleessas ta'ee paartiin bilxiginnaa yookiin badhaadhinni har'aa mirga uummata Oromoo dabarsanii kennuu malee eegsisuu akka hin dandeenye fi fedhii akka hin qabne uummata Oromootiif kan mirkaneessu ta'uu hubachiiseera kaafaa'oon. Jaaffaa bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa mirga siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irratti qabu hunda akkaataa heera mootummaa Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa keewwata 49 muraa 5tiin kabachiisuu akka qabu kaafaa'oon ibsasaa kanaan gaafateera. Torbaffaa kaafaa'oon ibsasaa kanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti uummanni Oromoo teessoo addaa isaaf malu akka argatu bulchiinsi lamaanuu waloon haala itti galii walitti qabuu danda'an kiraa bishaanii maddoota Oromiyaa irraa argamu galii mirga abbaa qabeenyummaa yookaan rooyaaliitii albuudaalee adda addaa mala miidhaa faalamni naannoo balfa industirii fi manneen keessaa ba'an fidan ittiin ittifamuu danda'u miidhaa hanga ammaa ga'eef beenyaa malu argachuu itti danda'anii fi akkaataa manca'inni naannoo itti bakkatti deebi'uu danda'u irratti atattamaan labsii akka baasu mootummaa federaalaa gaafatee jira. Saddeettaffaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee waggoota 28 darban guutuu faayidaa uummanni Oromoo argachuu qabu dhorkachuun gochaa faallaa heeraa waan ta'eef hatattamaan ogeessota ga'umsa qabaniin dhimmicha erga qorachiisee booda beenyaa waggoota 28 dhalasaa waliin uummata Oromootiif akka kaffalu kaafaa'oon cimsee gaafateera. Kurnaffaa sababa babal'ina magaalichaatiin warri qeensaanii manca'ee, warri miidhaan diinagdee fi hawaasummaa irra ga'ee fi warra waardiyaa fi hojjettuu manaa weerartoota isaanii ta'an hatattamaan erga qoratamanii booda bulchiinsi magaalaa Finfinnee beenyaa gahaa kaffalee fi magaalicha keessatti bifa ittiin deebi'anii dandamatan akka uumamuuf kaafaa'oon akeekkachiisuusaa ibsichi addeesseera. Gama biraatiin dhimma Finfinnee haalaan kaasuudhaan kan beekamu jaarmiyaan hawaasummaa hangaftichi waldaan Maccaa fi Tuulamaa adeemsa daangaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee sararuuf deemame mormee jira. Waldichi ibsa baaseen bu'uura heera biyyattiitiin Finfinneen giddugaleessa Oromiyaati. Bu'uura waliigaltee akka lakkoofsa Habashaatti bara 1986tinis bal'inni lafa magaalaa Finfinnee hektaara 22,000 ta'uu yaadachiisee daangaan bulchiinsaa Finfinnee bakka bara 1986 dura ture kanatti akka deebi'uu qabu gaafateera. Hundaa'uu magaalattiirraa eegalee lammiilee daangaa Finfinnee keessaa fi alaa sababa babal'ina magaalattiitiin qe'ee isaaniirraa buqqifamanii fi qabiyyee isaanii dhabaniif of duuba deebi'uun qorannoon barbaachisu taasifamee beenyaan gahaan isaaniif malu kaffalamuu fi akka qabus waldaan Maccaa fi Tuulamaa gaafateera. Waldichi shiroota mirga abbaa biyyummaa Oromoo Finfinnee irratti qabu dhaabsisuuf yeroo garaagaraatti taasifamaa turan adda durummaan dura dhaabbachuuf falmaa turuu yaadachiisuun adeemsonni abbummaa Oromoo Finfinnee irratti qabu dhaabsisuu fi gara dabarsuu kaayyeffatan ammas bifa garaagaraa waan itti fufeef kan mormu ta'uu addeesseera. Walumaa galatti ibsoota lamaan irraa kan hubatamu dhimmi Finfinnee dhimma ijoo gatiin guddaan itti kaffalamee fi deebiin sirrii fi haqaa irratti eegamu ta'uu isaati.
Gaaffiin Finfinnee wal qabatu furamuu jechuun agarsiiftuu bilisummaa Oromoo akka ta'etti hubatamuu qaba. Gabaabumatti mirgi abbaa biyyummaa Oromoo Finfinnee irratti qabu mirkanaa'uun Finfinneen galma bilisummaa Oromoo ta'uu ishee agarsiisa. Egaa nutis qophii daangaa Finfinnee ilaalchisuun qorannoo kaafaa'uun gaggeessee fi ibsa waldaa Maccaa fi Tuulamaa bu'uureeffannee isiniif dhiyeessine kanumaan goolabnaa horaa bulaa. raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar